oduu teenya jalqabaatiin. Soomaaliyaan meeshaalee waraanaa dabalataa Masrii irraa eegaa jiraachuu beeksifte. Somaaliland waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteessite gara hojiitti jijjiiruuf sochii jalqabuu hordofee meeshaalee waraanaa gurguddaan barbaadaa jette Soomaaliyaan. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduutti aanuun. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad leenjii hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaa eegalchiisan. Bulchaan Itoophiyaa wayita Itoophiyaa fi Soomaaliyaa darbee ammoo Itoophiyaa fi Masri gidduutti muddamni hammaatetti paartii isaanii leenjisaa jira. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin. Ayyaanni Mooyiluudaa bara 1493 guyyaa boruu kabajamaa jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun. Godina Wallaggaa Lixaatti miseensi poolisii tokko obbolaa 3 irratti ajjeechaa seeraan alaa suukanneessaa raawwachuun himame. Ajjeechaan kun aanaa kamitti raawwate? Gabaasa bal'aan dhageessu akka moltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin. Godina Wallagga Lixaatti miseensi poolisii tokko obbolaa 3 irratti ajjeechaa seeraan alaa suukanneessaa raawwachuun himame. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee ganda Qoree Kookir jedhamutti miseensi poolisii tokko obbolaa 3 irratti ajjeechaa seeraan alaa suukanneessaa raawwachuu jiraattota wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Gochi kun fulbana 8 bara 2024 yookaan qaammee 3 2016 galgala naannoo sa'aatii 4tti raawwatamuu kan ibsan maddeen odeeffannoo miidiyaa kanaa obbolaa 3 ajjeefaman keessaa 2 shamarran akka turan ibsameera. Qaammee 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'aa 4 keessa miseensi poolisii Shawaa Kennaa Mogos Dajanee jedhamu manaajara gandichaa Goobanaa Gabbisaa jedhamu waliin ta'uun mana maatii obbo Baqqalaa Lammii kan ganda Qoree Kookiritti argamu dhaquun ijoollee shamarranii 3 Ayyaantuu Baqqalaa, Dichi Baqqalaatii fi Dazooree Baqqalaa jedhaman mana keessaa gadi waamanii fuudhanii deemuuf yaaluu himu jiraattonni. Wayita kanatti miseensonni maatii biroo sa'aa kana ijoollee shamarranii eessaan dhaqxu jechuun gaafannaan miseensi poolisii kun gama isaatiin isiniin ni ilaallatu jechuun humnaan fuudhee deemuuf yaaluu obboleessi shamarran kanaa dargaggoon ganna 16 itti aanaa Baqqalaa jedhamu yoo feete na ajjeesi malee obboloota koo biraa hin hafu jechuun faana bu'uu himu jiraattonni. Dargaggoon kun obboloota koo biraa hin hafu jechuun faana bu'uu hordofee poolisiin Shawaa Kennaa jedhamu kun itti dhukaasee ajjeesuu ijoollee shamarranii 3 gara mooraa waraanaa naannichatti argamutti geessuun gocha hin malle erga irratti raawwatee booda Ayyaantuu Baqqalaatii fi Diichii Baqqalaa achumatti ajjeesuun Dazooree Baqqalaa kan jedhamtu ammoo miliquun lubbuun ishee oolfachuu maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban wabeeffachuun OMN gabaaseera. Fedhii dhuunfaa miseensa poolisii tokkoof jecha ilmaan hiyyeessaa obboloonni 3 dhuman jechuun taatee kanaan hawaasni naannichaa rifaatuu keessa jiraachuun himameera. Jiraattonni miseensi poolisii gocha kana raawwate gandichaa miliqee ba'uu eeruun yeroo ammaa garuu walaba ta'ee magaalaa aanichaa keessa socho'aa jira jedhu. Qaamni maaliif gocha kana raawwatte jechuun illee hin argamne jedhu jiraattonni komii qaban. Miseensi poolisii kun kana durallee maallaqa humnaa olii ummata irraa saamuu dabalatee yakkoota garaagaraa hawaasa irratti raawwataa ture jedhu jiraattonni. Oduu itti aanuun. Soomaaliyaan meeshaalee waraanaa dabalataa Masri irraa eegaa jiraachuu beeksifte. Torbaanota darban meeshaa waraanaa gurguddaa gama Soomaaliyaatti tan fidde Masriin
Ammas meeshaalee waraanaa sun caalaa akka dabaltu Soomaaliyaan har'a gaafatteetti. Erga guyyaa 3 dura Somaaliilaand waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteessite hojiitti hiikuuf waan hunda xumuruu beeksiftee booda ture. Soomaaliyaan meeshaawwan waraanaa gurguddaa dabalataa Masri irraa akka barbaaddu kan ibsite. Ji'oota 8 darbe Atakaaroo keessatti kan argaman Soomaaliyaa fi Itoophiyaan suutuma suutaan gara wal dhibdee waraanaatti deemaa jiraachuu deddeebiin simbiraan gahaa turreetii jira. Ammajjiin tokko barri 2024 akkuma jalqabeen Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliigaltee wal hubannoo mallatteessuun ni yaadatama. Waliigaltee sun hordofeeti Atakaaroon cimaan kan dhalatee fi meeshaa waraanaa Masrii Soomaaliyaatti bobba'uu kan jalqabe. Darbee ammoo meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane Masriin waraana ishee Soomaaliyaatti bobbaasaa jirti. Ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa Alii Umar gaaffiif deebii TV biyya keessaa tokko waliin har'a taasisaniin Masriin deeggarsa Soomaaliyaaf taasisaa jirtuuf galateeffatanii ammas meeshaa waraanaa Kaa'iroon gama Moqaadishoo akka ergitu eeguutti jirraa jedhan. Obbo Alii Umar itti dabaluun Masriin waraana Soomaaliyaa akka leenjiftuuf jecha waraanni Masrii guddaan asitti bobba'uuf jira jechuun dubbatan. Waraanni Masrii haga ammaa daangaa Soomaaliyaa hin seenne gaaffii jettuuf Alii yoo deebisaa kennan eeyyeen waraanni Masrii amma dura Soomaaliyaa hin dhufne jechuun deebisan. Obbo Alii Umar gaaffiif deebii isaanii kanaan haga ammaa Masriin meeshaalee waraanaa gurguddaa asitti fiddee qabdii jedhan. Inni hafe akkuma waliigaltee keenyaatiin waraanaa fi meeshaalee waraanaa dabalataatu nu barbaachisaa jedhan haasawa isaaniitiin. Soomaaliyaan leenjii gahaa fi meeshaa waraanaa gahaa kan barbaaddeef birmadummaa ishee eeguufiidhaafis jedhan namni ministeera dhimma alaa ta'an kun. Ji'a darbe keessa waliigaltee waraanaa kan mallatteessan Soomaaliyaa fi Masrii ummata Soomaaleetii fi mootummaa Itoophiyaa irraa mormiin mudachuun ni yaadatama. Waliigaltee kana hordofee qaamoonni morman jiru gaaffii jettuuf Aliin Umar guyyaa irraa deebisaa yoo kennan biyyi teenya biyya birmadummaa qabdu jechuun deebisan. Abbaa barbaanne waliin waliigaltee mallatteessuu dandeenyaa waraana barbaannees fiduu dandeenyaa jedhan. Oduu itti aanuun. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad leenjii hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaa eegalchiisan. Ministeerri muummee Itoophiyaa fi pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad dhimmoota biyyaalessaa irratti leenjii ijaarsa dandeettii hooggantoota olaanoo paartichaa eegalchiisuu isaanii miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Leenjichi har'a kan eegalame yoo ta'u, bu'aalee biyyattiitti galmaa'an daran milkeessuu fi muuxannoo babal'isuuf qormaatilee jiran carraatti jijjiiruun faayidaa uummataa fi biyyaa mirkaneessuuf dhimmoonni dandeessisan dhiyaachuun irratti ni mari'atamaa jedhamee eegama. Paartiin kun uummata hirmaachisuun hojiilee gaggeesseen injifannoowwan galmeesse daran cimsuun kallattiiwwan fuulduratti irratti xiyyeeffatamuu qaban kan qopheessu ta'uunis eerameera. Raawwii mootummaatii fi paartii cimaa dhugoomsuun paartichi waadaa uummataaf gale qabatamaan milkeessuuf ga'umsa olaanaa akka uumuus himameera. Leenjichi hanga fulbana 15 2017tti akka turuu fi waltajjichaan hooggansi olaanaan paartichaa 2,000 ol naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalota lamaan irraa kan walitti baba'an akka ta'e ibsameera. Oduu biraatiin ayyaanni Mawluudaa waggaa 1493ffaan guyyaa boruu kabajamaa jedhame. Ayyaanni Mawluudaa waggaa 1493ffaan guyyaa boruu kan kabajamu ta'uu manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa irra beeksiseera. Ayyaanichi wayita kabajamu hojiilee gaggaarii Nabiyyu Muhammad hojjetan yaadachiisuun ta'uu akka qabu walitti qabaan koree kabaja ayyaana Mawluudaa Sheek Abdulhamid Ahmad ibsaniiru. Hawaasni Muslimaa wayita ayyaanicha kabaju namoota rakkatan deeggaruu fi harka qalleeyyii gargaaruun ta'uu akka qabu manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksiseera. Guyyaan dhalachuu Nabi Muhammad hawaasa Muslimaa hedduu biratti Itoophiyaatti ni kabajama. Oduu biraatiin kibba Itoophiyaatti qonnaan bultoonni 4 butamanii maallaqa gaafatamanii turan erga kaffalanii booda ajjeefaman. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Kooree aanaa Gorkaatti qonnaan bultoota 4 hidhattootaan butamanii maallaqni itti gaafatamaa turan Kamisa fulbana 12 2024 ajjeefamuu isaanii gabaafameera.
Maatiin qonnaan bultoota kanneenii maallaqa gaafataman birrii 100,000 kan kaffalan ta'us qonnaan bultoonni 4 hidhattootaan ajjeefamuurraa hin oollee jedhameera. Bulchiinsi godinichaa qaamolee ajjechaa kana raawwatan farreen nageenyaa naannicha keessa socho'an jechuun himateera. Miseensonni maatii qonnaan bultoota kanneenii Dooche Weleetti akka himanitti qonnaan bultoonni arfan kamisa ganama loowwan isaanii bobbaasaa utuu jiranii hidhattootaan butamuu kaasan. Maatiin qonnaan bulaa tokko Dooche Weleetti dubbate akka jedhetti hidhattoonni kunneen naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa irraa gara ganda keenyaa kan galanidha jedhe. Jarri hidhate kun qonnaan bultoota fudhatanii gara bosona Kaaliyaa jedhamuutti geessanii jechuun himan. Maallaqni gaafatame kaffalamus qonnaan bultoonni arfanuu ajjeefamuu maatiin himaniiru. Bulchiinsi godina Kooree ibsa gaddaa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen taatee kana raawwatamuu mirkaneessuun warreen gocha kana raawwatan gareewwan farra nageenyaa naannicha keessa socho'an jechuun himate. Ajjechaawwan akkasii hawaasa nagaa qonnaan bulaa irratti yoo raawwataman kun kan jalqabaa miti. Qaamonni hidhatan godina Gujii Lixaa keessaa dhufan kun eenyu akka ta'e garuu qonnaan bultoonni ifatti maqaa hin dhoofne.